ከዛ ሁለት ጊዜ በሳህን መታችና ይኸው አንዱ በዚህ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ አሸማ ሀርከፉ ኑሩን ነመንቲ ብሮስ አልሐምዱሊላህ ያነጋ ከም ጅርቱ ነገኝ በዳዳን ስን ጀዳ ጅርቱ ወኒ ጀቹ በርባዴ ጥቆ ዋጥቆ ዱበቹን በርባዴ ዋጥቆ ዱበቹ ፊዱፌ አኩማ ነማ tokkootitu ቪዲዮ kana nagartan jedheetin yaada wallahi jireenyi biyya namaa namu argetu beeka jiru namni biyyaa bayetti jiru rabbii fi abbaa keessa jiru qofatu beeka wallahi abba rabbi laafisee malee biyyi namaa kun qormaata hedduu qabdi bu'aa bayii hedduu qabdi amma laala micayyoon tun akkuma jettu viidiyoon dheeraadhaa irraa hin mure malee birrii ji'a 9 mindaa ji'a 9 naaf hin kennine isarraanis immoo saaniidhaan mataa keessa na dhooftee yeroo lama jettee akkuma argitan kun mataan isii kallachisii ta'ee jira ammallee dhuftee osoo kaawyaa uffata tokko isaa jiru kaawyaadhaan na dhoofte jettee akkuma argitan kun funyaan isii kanarraa akkas muramee jira dhugaa rabbi isaan kana hunda wanni godhi jechuudha kana hunda wanni godhaa jiru tokkoffaa dallaala warra dallaala irraa fudhateedha warri kana godhi ijoollee irratti warri ijoollee miskiinatti taphatu isaan jiranii karabbii ufin beeyni karabbii ufin sodaan wallahi maaliif baay'ee ulfaata jechuudha nama rabbii ufii sodaatu malee hin beeytani warri dallaalarraan gara dalagaa seenan dallaal yeroo birruma ufii haga argataniif malee achi booda wanni isaan irraa hubatan hin jiru hojjettuun tun yookaan lammiin teennatu maal keessa jirti bootaan isii ta'ee manni isii ta'ee nyaatti dhuydi akkamitti jirti fayyaa qabdii dhukkubsattee jedhanii wanni isaan of duuba deebi'anii isii hubatan hin jiru hin dheessaniyyuu eega birrii ofii fudhatanii ka'anii isaan hin dheessaniyyuu hin miliqaniyyuu osoo rakkattiyyuu akkasiin isaan hin argan hin miliqan warri biirootis erga birrii ofii fudhatanii erga jararraa birrii ofii fudhatte jarris furmaata takka namaaf hin kaayan warra biiroo dhiisaati warrummaan imbaasiitu yoo atta jabaatte malee furmaata namaaf hin kaayan jechuudha keenna ka Itoophiyaa kun rabbummaan bichaan nu haatiisu nu eegu malee haga dhaallee suman nu eege waan sirri hin jirreef kana hunda godhaa jirti isiin waan biiroon kenna bu'aan qabneef yoo lammiin kenna waa ta'e tarkaanfii irratti fudhachuu dhabuu isaaniitiif madaaltee argitee kana duras isiin akkana godhaa turteetumaa turtee yookaan wajjeesaa turteeti lafatti lafaa kaatee jalqabuma kana raawwattu isiin amma micayyoo kana gootutuun jechuudha maaliif osoo imbaasiin kenna biiroon yoo lammiin isaatti dawwalatte waan akkana rakkoo akkana keessa jiru jettee osoo furmaata ilaatanii fi sila akkanatti daffarte kan hundan gootu jechuudha amma isiin eenyutu waan godhaa seera kamtu waan godhaa qunsilaa isaanii jabaa kamtu waan godhaa kan jedhuudha isii tan mana isii keessatti hiitee balbalatti cuftee waan barbaadde gooti garuu osoo biiroon kenna tarkaanfii cimaa irratti fudhate yoo isiin takkattiin lammii takka waa goote akkana silaa ilma namaa akkana godhan akka biiroon kennas imbaasiin kennas mirga namummaa kenna akka nuuf hin eeysisne arganii madaalanii hubatanii qo'ataniiti kana hundaa kan hojjetan jechuudha isaan lafaa kaanii akkanumatti kana hundan hojjetan dursa duuba kee qo'atan biiroo kee likkii isaa qo'atan qunsilaa kee likkii isaa qo'atan achi ka'anii si usi madaalanii si usi qo'atan malee lafaa kaanii akkanumatti sirreeban jechuudha
Gaafa ati mirga kee hin kabachiisiin gaafa ijoolleen haaraa warri afaan hin beekne hin callisan yeroo baay'ee hundumti keenya gisee afaan hin beekne isaan waa mormachuu hin dandeenyu waa jechuu hin dandeenyu bakka jechuun ni beeka namni kamuyyuu jechuudha waan keessa darbeetiin afaanis baratee mirga ofirraa dubbachuu haga geessutti waan keessa ture hundumtuu ni beeka jechuudha. Garuu hagasii haga mirgaa fi dirqama kee osoo beektuu addaan baaftee dubbachuuf haga beektuuyyuu afaan beekuusi barbaachisa afaantu si rakkisiin tun amma afaan waan hin beekneef bilbilas dhabuu dandeetti bilbila harka qabaachuu dhabuu dandeessi dawwalatteeyyuu waa himachuuyyuu kan dandeessu isiin maal gootiree mana keessatti taphattii jechuudha. Silaa kan akkan goone ka hubachuu qabu biiroo keenya hin jiru kaasun isaan gaafa maallaqa ofii fudhatan irraa utuu najjeessetteeyyuu ka carraayyuu argatte ittuu himatteeyyuu callisii hojjedhu jedhanii isaanuu faayidaa ofiitiif faayidaa argatan saniif qofaaf malee lammii ofiitiif yaadaniitii miti kuni beekamaadha. Eenyutumee biiroo irraa furmaata argate akka carraa ta'e malee akka carraa keessaayyuu biiroo gaarii nama gaarii yoo ta'e malee baay'inaan warri Itoophiyaa sarratanyaan damozni si dhorgatamee rukutamtee dalagaa mana tokko fudhatanii mana lama hojjechiisanii kana odoo isiinutti matte damozi keenya dhorgatanii mana tokko hojjette jedhanii biiroo na fidanii garuu mana lama sadii na hojjechiisanii jetteeyyuu osoo himatteeyyuu callisii hojjedhu jedhanii amma nama baay'eedha. Ka hojii qulqulleessaa fidanii daa'ima guddisiisaa asitti hojii qulqulleessaas hojjette asitti nyaatas hojjette jechuudha. Sinii galee kana mirga isii dhiibanii wanni isaan kana godhaniif warri biiroon ta'in akka faayidaa ofiitiif duutu arganiiti akka faayidaa ofii qofaaf jiraattu arganiiti akka garaa ofii qofaaf jiraattu arganiiti jechuudha. Sinii galee faayidaa qofa fayyadamuu qofaaf achitti biiroo banatanii akka isaan achi keessa taa'an jarris hubateetonni kana gochaa jiran. Kanaaf ijoollee miskiina afaan hin beekne fidanii biiroo irraa fidanii tarabbii ofiin sodaanne haramanii tarabbii ofiin sodaanne akkanatti manatti itti taphatti jechuudha. Osoo damooza isiituu kennitee fi reebuu baattee nyaata isii kennitee fi hojii hojjechiifatte rabbi isii gargaara hojii akkuma ta'e illee yoo ta'e humna rabbi kennaaf. Garuu nyaata dhorgataa mucayyoon tun yeroo himattu nyaata hin qabu jetti. Na reebdi jetti kun akkanatti dhoofte isii mammadeessuun kun mee maal fakkaatame wallaahi namatti dhagama dhugaa rabbi namatti dhagama lammii ofii dhiisaatii lammimmaan biraatu ka Filipiinimmaan Indoneesiyaan lammimmaan biraatu kunuyyuu akkuma nu'uu kana biyyarra dhufa yoo argite miidhamuu isaanii garatu si dadhaba maaliif akka kee hin jijjiira akka naafsii kan hin jijjiiramaa boru jijjiiramaa jireenya fooyya'ee jiraadhaaf dirqamatu baaseeti malee itti toleetii miti namni kan mana namaa fuula namaatiin garafamaa fuulli namaa si garafaatiniin ol jettee gad jettee hin darba jettee osoo jettuummoo isaan irraan sireebaa kana yoo si godhan wallaahi namoo kamittuu hin dhagama jechuudha ilma namaa kamittuuyyuu. Ani garuu akka kiyyatti baay'ee ulfaata baay'ee natti dhagame amma mee bakka kanatti eenyu ka furmaata namaaf laatu eenyu yoo akkanatti madooftama mucayyoon tun asiin kallachisii ta'e asiin funyaan isii qurxame kana biraa nyaata hin qabdu kana biraa morma keessa irraa muree biyya si galchanaan jettetti kunuu dubbattuma viidiyoon dheeraadhaan irraa mure malee afaan amaariffaatiin dubbatti micatti. Mee kana maaltu hafere haga lubbuun isii bahuufi osoo isiinu kana jetteetti mattee bara warri biiroo furmaatan keettuufi tarabbiin yookaan isii laaffise malee akkasii hordoftoota kiyyaa kanaan isiniin jedha waan dhagame isinii qooduu fi nagaan naa turaan isiniin jedha buleeyyan kiyya.